Harka fuune kabajamtoota daawwattoota Bridge Media nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jenna. Egaa akkuma beekamu torbee darbee taateewwan guguddoon ta'anii darbaniiru. Isaan keessaa tokko torbee Irreechaa fi Irreecha Hora Finfinnee akkasumas immoo Hora Arsadee. Qaama torbee turizimii Oromiyaa kan ta'e dorgommiin Miss Oromiyaas goolabamuun ni yaadatama. Dorgommiin Miss Oromiyaa olaantummaa yookaan injifannoo Daraartuu Tasfaayeen akka goolabame kan yaadatamudha. Miss Tourismii Oromiyaa bara kanaa tokkoffaa kan baate lakkoofsa 8 Daraartuu Tasfaayee የዚህን ዓመት ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ አንደኛ በመሆን ደራርቱ ተስፋዬ አንደኛ በመሆን ክራውኑ ተሸላሚ ሆናለች። Saganticha irrattis gaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa saganticha irratti argamanii cufiinsa isaa taasisaniiru. Isaan dabalatee keessummoonni garaagaraa qaama mootummaa fi miti mootummaa ta'an irratti hirmaataniiru. Nutis egaa sagantaa achitti taasifamaa ture amma kan isin biraan geenyu ta'a nu hordofaa. Bagajala bultii Irreechaa geessanii. I can't believe how far we have come in the journey we have started in Oromia tourism. Baay'ee gammadeera. Kutaan kana guuteera. Baay'ee bareeddu. Barana innaa as dhaabbadhu waan lama akkasii adda ta'ee jira. Maalinni diasporaan waamicha godhameef gidduu keenya argamaniiru. Biyyoota ollaa qofaa miti Eeshiyaarraa ceenee turizimiin keenya, turizimiin Oromiyaa, turizimiin biyya keenya Eeshiyaas ce'ee nama baay'ee as keessaa Nepaaliirraa dhufeera. Isaan hundumaa baga nagaan dhuftanii akka jettanii gaafadha. Galatooma baay'ee isiniin jaaladha, baay'ee saba koon jaaladha, baay'ee biyya koon jaaladha. Ethiopia has a future and Ethiopia is already on the journey of the future. Okay? So please on marking the motto of World Tourism Organization, tourism and peace. One word I want to leave for you is please believe in peace. It starts from us and also our neighbors and the communities and nationalities. And we have to be ambassadors for hope, ambassadors for development. So join me in that journey through tourism. God bless you all. Bagabara kumalamaaf kudha torba geessanii waa hundumtu kan gammachuu kan milki isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Keessattuu immoo Komishinar Lalisee hooggantoota ishee faana Komishinii Turizimii Oromiyaa hoogganan maatii Komishinii Turizimii Oromiyaa hundi keessaniyyuu haala addaatiin baga gammaddan isin jechuun barbaada. Oromiyaa kana yaa'u fira baay'ees waan qabuuf maqaan keenya maqaa baay'eedha. Fuula Oromiyaas fuula baay'eedha. Garuu waggoottan darban Komishiniin Turizimii hojii hojjeteen fuula Oromiyaa
fuula amma fakkaatu kan akka qabaatu gochuu keessatti geenyumaanuu bakka hin bu'amne taphatanii jiru. Galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Fuulli keenyarree fuuluma kanaa garuu fuula waan adda addaatti dibaa turan san waan itti diban sun akka irraa haqamu gochuudhaan maqaan hin taane kennamaa ture akka sirratti gochuudhaan ijoolleen turizimii Komishinii Oromiyaa hojii dinqii ta'e hojjettanii jirtu. Oromiyaa maal akka fakkaattu, maaliin mul'achuu akka qabdu, eenyu akka taate sadarkaa guddaa ta'een hojjetanii jiru. Finfinnees raasanii jiru. Amma immoo gaafa Afrikaa raasaa jiru. Galatoomaa isin jechuu barbaada. Rakkoo nama bahee kabajuu hin qabnu nuyi. Kanaaf warri irreecha irratti wal falmaa ooltan adaraa keessan hojii keessan hin hiikinaa, hojii keessan hojjedhaa. Irreechi fuula Itoophiyaa isa guddaa ta'ee jira. Fuula sabaaf sablammootaa ta'ee jira. Ayyaana sabaaf sablammootaa ta'ee jira. Ayyaana ummatoota Itoophiyaa hundaa ta'ee jira. Isa kanaaf immoo carraa kanaan maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin sabaaf sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa hundayyuu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Hundaa ol immoo irreechi dinagdee ta'ee jira, bareedina ta'ee jira. Dizaayiniin uffataa baay'ee bareedaa, namni baay'ee bareedaa. Magaalaan Finfinnee akka yeroo kanaa, akka fulbaana kanaa yoomiyyuu bareedduu, akkanattis bareeddeen beektu, baay'ee bareechitanii Oromiyaa guutuu bareechitanii jirtu. Baay'ee isinitti boonaa. Dargaggoonni keessattuu qeerroof qarreen bara kanaa hojii raajii ta'e warraaqsa haaromsa aadaa Oromoo cimaa ta'e gaggeessaa jirtu. Galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Namni hundumtuu miiliyoonotaan bahee hin kabajaa. Waaqa keenya galateeffannee gammannee wal eebbisnee kan walitti muufate walitti araaramee dhiifama walii godhee ija keessa wallaalee bara dhufuuf immoo humna guddaa qabatee baratti haalatti ce'utu uumamaa. Warri kiiloomeetira maayila hedduu kiiloomeetira baay'ee deemtanii kontinentii hundarraa dhuftan, I think Austraaliyaa, Antarktikaa tafe malee hundarraayyuu dhuftanitti natti fakkaataa hundi keessaniyyuu. Welcome back home. Baay'ee isin jaalannaa. Warri diiyaaspooraa baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajnaa. Baga nagaan dhuftanii turtiin keessan kan gammachuu isiniif haa ta'u. Baay'ee immoo itti gammaddanii akka deemtan abdiin qaba. Bara dhufu immoo kana caala taatanii isinumaafuu malkaa tokko isinii qopheessina jechaadha. Baay'ee taatanii dhufaa waan jirtaniif malkaatu isin barbaachisaa. Jabaadhaa, hojjedhaa, biyya keessanii gammadaa hojjedhaa. Yeroo hojiiti koottaatoo qe'ee warra keessanii, qe'ee abbaa keessanii, haadha keessanitti hiree kanatti gargaaramaa hojjedhaa. Haala kanaan isa baay'ee isin jajjabeessuun barbaada. Hundaa ol garuu akka beektan kan barbaannu baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajna. Warreen biyyoota ollaarraa dhuftan, Neepaal irraa warra dhuftan hundi keessaniyyuu galatoomaa isin jechuun barbaada. Waan dhuftanii ayyaana keenya bareechitaniif keessattuu obboleewwan keenya Keeniyaarraa, kaawuntii hundarraa, qarqara Indiyaarraa kaastanii achirraa ka'ee amma as Moyyaalee gahuutti warri jirtan hundumtuu dhuftanii ayyaana keessa waan kabajaa jirtaniif isinirree galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Ayyaanni kun ayyaana gammachuu, ayyaana badhaadhinaa, ayyaana milkii, ayyaana boqonnaa haraatti ceenu akka nuuf ta'uun hawwaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Giftii daadhii fi tiyyaa daadhii ni deemnaa Oromiyaa daawwanna jechuudhaan waggoottan hedduu dura
namni dammaqee naannoo isaa akka daawwatu Oromiyaa akka daawwatuuf dammaqina olaanaa lammiilee biyya keessaaf alaa hedduun Oromiyaa akka daawwatan taasisanii jiru shamarran kun. Oromiyaa naannoofna ni deemna mafteenya 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 biyya tullu farbuudha ni deemna biyya lageen gurgudda ni deemna ni deemna ni deemna mafteenya. Goobeeshinoyyee qindeessuu fi magaalota gurguddoo keessatti agarsiisuudhaan aadaan uummataa akka sirriitti mul'atu dhaloonni haaraan aadaa isaa taphatee ittiin boonee akka inni mul'atu taasisuudhaan kana malees naannawa hawwattoota tuurizimii irratti kiliipota viidiyoo inni hojjetu daayireekt godhu hunda irratti akka mul'atu taasisee jira Biruuk Girmaa. Ashamaa baga nagaan dhuftanii baga jala bultii ayyaana irreechaa nagaan geessan. Maqaan koo Heelan Girmaa jedhama. Egaa har'a kan isin fuuldura dhaabbadhe uffata kanaan miidhagee faayee agartanii kun Finfinneerraa kiiloomeetira 325 irratti kan argamtu biyya gootitti warqiitu kan taate Walloo Kamiseeti. Egaa Walloon Kamiseen qabeenya uumama qabdu keessaa bosona riqii bishaan ooyituu borkonnaadha. Kan seenaan dagachuu hin dandeenye gosoota hedduu qabdi. Weellistoonni hedduu kan weellisaniif Walloo Kamisee koottaa nu daawwadhaa aadaa seenaa safuu keenya baraan jedha. Galatoomaa. Ijoollee Oromoo hundi keessan baga nagaan dhuftanii akkam jirtu? Baga jala bultii ayyaana irreechaa bara 2017 isin ga'een jedha. Maqaan koo Feenaan Birasaalataan jedhama. Hayyee akkuma na argaa jirtan kun uffannaan ani faayamee miidhagee ittiin sin fuuldura dhaabachaa jiru kun uffata aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Innis uffannaa aadaa Karrayyuuti. Karrayyuun naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti argamti. Uummata Karrayyuu jechuun uummata aadaasaa, eenyummaasaa, afaansaa sabboonummaatiin qabatee eeggatee hanga har'aatti ittiin jiraachaa jirudha. Walumaa galatti waa'ee Karrayyuu waa baay'ee jechuu dandeenya. Karrayyuun haalli taa'umsa lafa ishee, haalli aadaa ishee, haalli bobbaafannaa ishee ofuma isheetiif iyyuu turizimii of dandeesse tokkodha. Galatoomaa. Galatoomaa. Yooyyaa baga nagaan dhuftan. Baga ayyaana irreechaa nagaan geessan. Maqaan koo Seenaa Siisaayin jedhama. Icciitiin miidhagina koo guyyaa har'aa huccuu aadaa Borroo jedhamuun beekamu huccuu aadaa Gujii faayamee isin fuuldura dhaabbachuu kooti. Galatoomaa. Mee yaadaan gara Gujii wajjin haabuun kiiloomeetira 600 qofa fagaannee deemna.
Gujii uummanni Gujii garaa isaa qulqulluun uumaa isaa kadhata yeroon jedhu sababaa waliin. Albuudota 20 ol lafa isa keessaa argama. Kan adda isa godhu immoo warqeen kaaraatii 24 ta'u lafuma Gujii keessaa bahe. Kana malee yeroo gara Gujii deemtan shamarree mimmiidhagduu magaala morma lookoo akka koo yoo daandii irratti si mudatte hirrifatina. Garuu kan samaxaa mataa isheerraa qabdu yoo taate kabajaan daandii lakkisaa fi isheen shamarree heerumteedha jechuudha. Gara Gujii yeroo deemtan guddifachaa mana nama hundaatti argitu. Sababiin isaa uummanni Gujii aadaa isaa jiraateet agarsiisa. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Galatooma akkam jirtu kabajamtoota abbootiin gadaa haadholiin siinqee akkasumas kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaa baga jala bultii ayyaana irreechaatiin nagahaan isin gahee jecha maqaan koo Boontuu Haasan jedhama. Haadha akkana bareedee faayamee uffata aadaan godina naannoo Oromiyaa godina Baaleetiini. Baaleen handhuura Oromiyaa handhuura Itoophiyaa fi Afrikaa kan taate Finfinnee irraa kiiloomeetira 400 qofa fagaattee yoo argamtu Baaleen hawwata turizimii fi gootota baay'ee qabdi kan himaniin qufne baay'ee qabdi. Sanniin keessaa kanneen akka holqa Soof Umar, gaarreen Baalee, kanneen akka gaarreen Baalee keessaa Tullu Dimtuun isa tokko. Tullu Dimtuu is the second highest mountain in Ethiopia. It's like 4,377 meters. Galatooma. Ashama nagaa singaafadhaa fudhaa nagaa koo simboonee mokonnon naan jedhan maqaa koo bareedduu Oromoo ta'uu fanas bahe baga jala bultii irreecha sin gahe. Sanyii siikoo mandoo idda dhiiga dhugaa kan waaqni eebbise kan maccaaf tuulama. Idda dhiiga dhugaa cituu hin dandeenye takka kan raayyaa faseeboo kan hambannaa fittu ganda nan gaafatina an intala Oromooti kan Oromoof kan Oromiyaati galatooma. Uffanni narraan uffadhee akka kanatti ittiin faayamee miidhagee si fuuldura dhaabbadhe kun uffata aadaa Oromoo Shawaati. Shawaan handhuura Oromoo giddugala Oromiyaa keessatti kan argamtu taate akkasumas illee qa'ee ilmaan tuulamaati. Kana qofa sodoon taane goottan hedduu kan of keessatti qabdu kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu kana qofa sodoon taane iddoo hawwattan turizimii ijaallallamee quufamuu hin dandeenye illee hedduutu ishee keessatti argama. Isaan keessais bosona Cilalloo, Hara Wanciis akkasuma Shawaa keessatti argama. Koottatoonni Shawaa waliin daawwanna sin jedha. Oromiyaan bara baraan nu haa jiraattu sin jedha. Galatooma Horaa Bulaa deebana. Garana kami kanko ammas dide kunonatti gaba mala wayya kulleto ika malidni fallito mala wayya kulleto ika malidni fallito jaba wala bu madit ya tadi dabisha akkam oolte kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa
kabajamtuu Komishinara Turizimii Oromiyaa, kabajamtoota keessummoota keenya abbootii gadaa haadholii siiqee baga nagaan dhuftan. Baga ayyaana irreechaatiin nu ga'ee isin ga'ee jecha maqaan koo Roobeenus Abdiisaa jedhama. As kanan dhufee Miss Tourism Oromiyaa irratti galma koo yaada koo Oromiyaa guddisuu turizimii Oromiyaa sirriitti mul'isuu qabadheenidha. Uffanni aadaa an uffadhee argamu kun uffata aadaa Harar keessumaayyuu uffata aadaa Harar dhiyaa keessatti baay'inaan qarreewwan keenya uffannee ittiin bareednu miidhagnudha. Mataa koo irratti kanan qabadhee jiru meeshaa faayaa bareedaa kana qalamshiishaa jedhama. Kan harka koo irra jiru qabee yoo ta'u sabbata daawwitiidhaan mudhii koo hidhadhee isin fuuldura dhaabbadhee jira. Amma irratti turizimii Oromiyaa Harargee kottaatii wajjiniin haa daawwannu uummata bareedaa miidhagaa jaalataa wajjiniin Harargee kottaa hin daawwannaa isiniin jedha. Galatooma. Yoy ammallee yooyyaa akkam jirtu baga nagaan dhuftan akkasumas bag jala bultii ayyaana irreechaa bara 2017 nagaan singee jechuun barbaada. Galatooma. Maqaan koo Kullee Gaaddisaa jedhama. Uffannaan an uffadhe kun kan Booranaati. Booranni akkuma beekamu hangaftichi sirnootaa sirni gadaa biyyatti kalaqamedha. Biyya goototaa, biyya gaarreewwan lageewwan baay'ee babbareedduu qabdu. Biyya warqee fi albuudonni qaqqaalii keessaa maddan, biyya seeraa, biyya seenaa, warra nagaati. Kottaa Boorana daawwadhaa. Galatoomaa. Baga nagaan dhuftan akkasumas immoo baga jala bultii ayyaana irreechaa nagaan geessan. Egaa maqaan koo Daraartuu Tasfaayin jedhama. Uffataan irra uffadhee fuula keessan dura dhaabbadhee jiru uffata aadaa Wallaggaati. Wallaggaa afurtu jira. Lixa Wallaggaa yoo dhuftan gaara abbaa seenaa daawwattu. Wallaggaa bahaa yoo dhuftan Kumsaa Morodaa daawwattu akkasumas Hora Sorgaa daawwattu. Qeellam Wallaggaa yoo dhuftan immoo paarkii Dhaatii Walal daawwattu. Horroo Guduruu yoo dhuftan Hara Fincaa'aa Horroo daawwattu. Ani gaa waan xiqqoo isiniin jedheera isin immoo kottaa daawwadhaan isiniin jedha. Galatoomaa. Akkam jirtu. Tole baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas baga jala bultii ayyaana irreechaaf isiniin ga'e maqaan kiyya Iskadaar Geetnetiin jedhama. Egaa uffanni an uffadhe akkanatti bareedee na argaa jirtan kun uffata gootota lola Sambee irratti adda durummaadhaan gahee isaanii baatanii faashisti Xaaliyaaniin gara biyya isaaniitti deebisan uffata godina Ilubaaboor. Egaa godinni Ilubaaboor godinaalee Oromiyaa keessatti argaman keessaa qabeenya aadaa fi turizimiidhaan warra beekaman keessaa ishee tokko. Godinni Ilubaaboor harka 32 ol kan ta'u bosonaan uffifamtee argamti. Bosonawwan kana keessaas bosonni aanaa yaayyoo akka addunyaadhaan beekamtee argachuudhaan UNESCO irratti galmaa'uu danda'eera.
Kana malees bosonawwan hedduu of keessaa qabdi. Egaa yommuu gara Iluu Abbaaboritti dhuftan uummanni Iluu Abbaaboor jaalalaan bunaaf dammaan isin simataa jechuudha. Kottaa biyya bareedduu kana naaf daawwadhaa. Guddaa galatoomaa turtii gaarii. Baga nagaan dhuftanii baga jala bultii ayyaana irreechaaf isiniin gahee nun gahe. Maqaan koo Hannaa Tasfaayeen jedhama. Akkuma na argitan uffata aadaa raayyaatiin akkanatti faayame. Raayyaan handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 610 fagaattee argamti. Raayyaan ummata gootati. Ummata raayyaa kan adda isa godhu. Sabaaf sablammoota garaagaraadhaan marfamanii argamanis aadaa isaanii, duudhaa isaanii otoo hin dagatin eenyummaa isaanii kabachiisanii dhalootarraa gara dhalootatti dabarsuu danda'anidha. Isin immoo dhuftanii raayyaa akka daawwattan kabajaanan sin affeeraa. Raayyaan raayyumaa galatoomaa. Akkam jirtan baga nagaan dhuftan duraan dursee galatoomaa maqaan koo Maqdalaawit Alamaayyoo jedhama. Uffata kan uffadhe uffata aadaa Shawaati. Shawaa gootota hedduu qabdi, lageewwan hedduu qabdi. Dhuftanii akka Shawaa daawwattan isin affeeraa galatoomaa. Ashama baga nagaan dhuftan. Ani maqaan koo Hurriyyummaa Abdul Jaliil jedhama. Har'a uffata aadaa akkanatti faayamee isin dura dhaabbadhee uffata aadaa Jimmaati. Jimma yoo dhayxan dhangaa fi booka dammaatiin isin simatu. Jimma keessa kan akka masaraa Abbaa Jifaarii fi muuziyeemii Jimma argattu. Jimma biyya babbareedoowwaniiti. Ganneen ashamaa nashamaa ganneen ashamaa. Magaala qalloo yaa bareeddu Jimmaa jedhamee kan sirbameefidha. Maarree kottaa Jimma daawwadha. Kottaa Oromiyaa magariitu daawwadha. Nu ውቢቷን ኦሮሚያ ጎብኙ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሀርኬዜ ኦሮሚያዊ ዚያሬቴት ሜ ዳቤት ኤዲዮሩም I invite you all to come and visit the beautiful and prosperous Oromia. Adhukum lilhuduri wa ziyarati Oromia. Ta'alu ashufu addesh Oromia halwe galatoma ulfadda. Thank you so much. Hayyee baga nagaan dhuftanii baga jala bultii ayyaana irreechaaf nagaan geessanii maqaan koo Eedan Salamoon jedhama. Bakki jireenya koo asuma magaalaa Finfinneeti. Uffannaan ani itti faayamee isin fuuldura dhaabbadhe kun godinaalee Oromiyaan qabdu miidhagoo keessaa uffata aadaa Harargee shamarranii jechuudha. Harargeen magaalaa Finfinnee irraatii fageenya kiiloomeetira 560 irratti argamti. Harargee bareedduun egaa bareedina ishee keessaa inni tokko immoo uffannaa koo fi aanadha. Qabeenya uumamaa keessaa magaalaa Harargee irraa baay'ee dhiyoo ta'e kan argamu bosona daakkataa fi
hedduu waan jiraniif Harargee waliin haa daawwannu hammisoomsine jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa irra deebi'uun baga jala bultii ayyaana irreechaa nagaan geessan. ስድስት ቁጥር ሮበኑስ አብዲሳ የዚህ ዓመት የሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ ሶስተኛ በመሆን ተሸላሚ ሆናለች። እንኳን ደስ አለሽ በሉልን። የዚህ ዓመት የሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ ሁለተኛ በመሆን ያሸነፈችው 13 ቁጥር ኤደን ሰለሞን ለኮብሰ ኩደሰዲ በዳፈምቱ ብሪ ኩመዲ በሰዲ ፊ ሪቫኒ ሚስ ቱሪዝሚ ለመፋ ብሪ ኩመዲ በሰዲ በዳፈምቱ ብሪ ኩመዲ በሰዲ ታቴ ጅርቲ ከን ለመፋ ባቴ ከን ሰደፋ ባቴ ፍሞ ብሪ ኩመዲ በለማፍ ኩመሸንተማ ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ በዳሴ ጅራ ሚስ ቱሪዝሚ ኦሮሚያ በረከና ተኮፋ ከንባቴ ለኮብሰ ሰዴት ደራርቱ ተስፋዬ የዚህን ዓመት ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ አንደኛ በመሆን ደራርቱ ተስፋዬ አንደኛ በመሆን ክራውኑ ተሸላሚ ሆናለች። ማህደር ፍቃዱ ክራውኗን አስረክባለች። ደራርቱ ተስፋዬ የዚህ ዓመት የሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ አሸናፊ በመሆን ክራውኑን ከማህደር ተቀብላለች። ሚስ ቱሪዝሚ ኦሮሚያ በረከና ደራርቱ አንደኛ በመውጣት ደራርቱ ተስፋዬ ከክራውኑ በተጨማሪ የ350 ሺህ ብር አሸናፊ ሆናለች። ደራርቱ ተስፋዬ የዚህ ዓመት የ2017 ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ በመሆን ተመርጣለች።